shuggarran nu laalate wanti jennu hin jiru. Dubartii taanee nama afuudhaafachuu saalfanne qaanfanne ofittuu qaanfanne awraa halaalin argine addunyaa gubbatti walbaasanii waan akka fedhanii waan fedhe irraa dalagamaa jira argaa jirra. Walumaan aariitu sinna dubbachiisu jira. Silaafuu kan namni jiru waa dubbachuu hundeessu. Salaam isiniin jenne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warra amantaa biraatis jirra jirtu baga jiraattanii isiniin jedha. Amantaan kamiyyuu ta'e dubartiif keessatti hammata. Amantaan kamuu ka dubartiif keessaa dhabe hin jiru. Akkasuma qasafuuf keessaa dhabe hin jiru. Akkuma dubartii qabu akkuma ilma namaa eege ta'e namni qasafuu dhabe hin jiru. Namummaa isaatiin jechuudha. Hadda ammoo eessa jirra? Maalitti jirra? Maal godhachuu jirra? Maaltu deemaa jira? Mataan nu dhukkube wayii mataan nu dhukkube. Yoo tokko aariif waan tokko ol baase sadii afur ta'u malee waan bayan. Sadii afur ta'u malee ka qara dura baasellee gaafa takkitti yoo arge deebisee ergaa jechuudha. Deebisee ergaa. Maaliif obboleeyyan keenya kan maaliif barbaachisa? Haadharraan dhalanne awraa hadharaa sabbaaftan kana isa keessaan hin dhalanne moo yaani bakka biraatiin dhalannettanii bakkee isii falmitanii walumaa galatti bakkeen ittiin baatan bakki biraa jiraateeti moo akkam? Obboleessa kiyya akkana gootu si'ii dubartii isii haadha manaa keetii taatu isii haadha tee taatu isii obboleettii kee taatu atiin akkana gootu kuni qaama kan keetii sattanuu qabdi ture. Akkuma feetii miira keessa galchite wama feetii warra dilayde namni awraa ofii fuudheetiin addunyaa gubbatti hin naannessu. Akkuma Itoophiyaa lammii kamuu haa ta'u lammii makamuu yoo ta'e fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo ta'e dubartummaa isiitiin qofa kabachiisuu qabdi ture. Taatee mi'eennutu waan kana taasise. Ibliisa wajjin situ irraa taasise situ baasisiise malee dubartiin takka waan akkanaa si wajjin akkana ta'a jettee dubartiin takka abadan ofin baaftu jechuudha. Ufuma awraa isii raasa baasuun miira keessa galchitanii wantoota ittiin sobdan wantoota biroo ammoo ittiin isii sodaachisaaf gara barbaaddaniin argachuu dandeettan akkas gootanii jechuudha. Maaf barbaachisa? Obboleettiin qabdu, haadhan qabdu, jaartiin qabdu, yooma jaartii dhabde haadha irraa baatiin qabdu, obboleettiin qabdu. Namni yoo garaa wajjin hin dhalatin haadha saniif nama laala. Ati hadda isii baastee malee haadha tanteetiif waan hambifatte hin qabdu. Isima isiin haati teellee isima sani. Tabiraatii miti. Bakkittiin takkittiin wanni adda isii godhe hin jiru. Wanni adda isii godhe hin jiru. Hadda baastee fakkeenyaaf feemasa ittiin taate. Feemasummaa guyyaa fuulduree rabbiitti maaliin himadhaattaa addunyaa kanarra yoo akkasitti dalagatteen hojii manaa godhatte. Hasbi Allahu wa ni'mal wakiil. Ittaqillaha rabbi sodaadhaame. Rabbi sodaadhaame. Mee rabbi haa sodaannu mee rabbi sodaadhaa. Obboleessi keenya
ka haadha isaa buleettii isaa akkana gootu. Namni yoo haadha manaa waan qiimaa haadha manaa hin beekne qiimaa obboleettii qiimaa haadha ofiin ol laalu. Kana maa ofirratti hin laalle. Kuni maaf si'iif akkamitti yaaddama akkamitti yaaddama sammuu akkamittu si yaada. Dhiifama. Garuu kuni namni akkanaa kun walumaa galatti mataa qaba jedhee hin yaadu. Mataan isaa banaadha malee kun mataa qaba jedhamee wanni isaa yaadamu tokko hin jiru. Inni dhiisee rakkoo ka qabu warra jala deemee ilaalee warra jala deemee sheer godhee jedhu. Wanti miidiyaan qabee gowwaa miidiyaa fi waraqaan akka tokkichaa ta'e. Wanti miidiyaan qabee ofiinuu faca'a. Namnummaan ijaan waan hamtuu laalta. An jiruu kiyya waan hamtuu akka hadhaatitti rifadhe akka hadhaati qajeelloon irra bu'e hin beeku. Dharraa rifadhe. Bismillah. Akka hadhaatitti rifadhe hin beeku jiruu kiyya irraa jechuudha. Maal keessaa argite? Waraabde haadha manaa namaatu taate. Nama ganaa bultii horochuuf taa'uu taatu. Hadha ammootu bultii isiitiin akka isiin bultii ittiin seenne isii taasifte. Nama kana boru eenyutu isii fuudha? Sima hadha akkana dalagee isii fuudha moo nama biraattu isii fuudha? Maa hamilee namaa dhooftan? Isiin uf ollaalte asii maa faana ollaalta? Maaliif faana ollaalta? Yaa obboleessa kiyya. Yaa obboleettii tiyya namni tokko marra takka nama takka irraa dubartii takka yoo gadi dhiisan dubartii takka irraa waa barachuu qaba. Maa waan barannee isiin koyi maa waan barannee maali sammuun keessan ulfin moo akkam? Tokkorraa namni tokkorraa namni nama tokkorraa waa barata. Waan qilleensi itti jiru hin beeka. Waan qilleensi itti jiru fudhachaa dhagaayaa. Astaghfirullah alazim uummata akkam akka taatan na ajaa'ibaayyuu keessattuu. Uummanni biraa kan uummata biraa argitanii uummata sooshaal miidiyaa waan kanaan fidu argitanii isin malee keessattuu ijoollee teenna malee ijoollee Oromoo malee ijoolleen biraan jirtu. Nukutaa kanaati nukutaa maxxasariyaati nukutaa maatirii isheetti jettan achi kaatan. Ani Arsii, ani Baalee, ani Maarroo. Kutaan of hin daadina. Wasaka isin martuu wasaka. Hundi keessanuu akka Oromootitti wasaka. Kutaan tokkoon nama kutaan of hin daadina. Kutaan of hin daadina. Yaa Baalee, yaa Arsii, yaa Jinnii. Hundumti keessanuu akkuma tokkichi. Itoophiyaa keessatti Oromoo taataniitiin jechuudha. Warra sottaatti ol baase warra ijoollee Amaaraatti waan kana baasaa argitanii. Ufin dhaadinaa kutaan dursaatiin uf qabachiisa eenyummaa keessan beekaatiin akkaataa naamusa keessanii eeggaddaa. Awuraa keessa irraa sattii marra Arsii irraa ka'u, marra Baaleen irraa ka'u, marra Jinnii irraa ka'u, marra Arsii irraa ka'u. Dura nu eenyu jedha. Nama eenyummaa ofii beeketu kutaa ofii dhaada. Nama eenyummaa ofii beeketu waa'ee awuraa ofii alaa galchuu fi waa'ee dhiira ofii beeka. Dhiira biraatti isin gaddiisaa raayii dhiiruma teenna. Dhiiruma Oromooti. Ka biraatiin itti kan isin fidu. Ka biraatti akkamee ijoollee kutaa kanaattu Amaara keessaa haa ta'u wanni keessa kama fedhe keessaa haa ta'u Oromoo keessa dhiisa. Jaratu isin gadhiisa. Astaghfirullah alazim. Saalfanne yaaki duune. Gizee hunda duune jedhanuma ajjeesutti.
kalas akkanumatti eessaan cadhisan tayyib namni tokko waan tokko argee cadhisuu illee rakkoodha. Akkuma tokko walii himanii mee jedhanii xiqqoo turtanii deebitan, xiqqoo turtanii kaan fiddan. Xiqqoo waan saala jedhu xiqqooma isiillee rabbiin isin keessatti hin uumne na fakkaata. Oduu saala beeytanii nu dubartii teessan. Oduu uummanni biraatu lammiin biraatu akka nu godhee iyyitanii mana nu deebistan, iyyitanii nu qajeelchitan, bakka jirtanii fuutanii nu garaftan jennee yaadne malee akka kanatti ufiif deemtanii akkana nu gootan jennee tasumayyuu yaadne jechuudha. Amma immoo dhiiruma Oromootu shamara Oromoo abdii kutachiisuuf deemaara. Silaafuu shamarreen ta'e nafaa ta'in jechuudha hin dhageettan. Waan argitanis hin dhageettanis. Odoo dhageettanii kun marte hin taa'u. Deddeebi'ee namni tokko irraa waa barata. Mataan eessaan akka banaa ta'e hin beeku. Asiyyoo isin seene duubaan bahe na fakkaata, bakka luqqa'uun qaba na fakkaata. Ijji waa isin hin argitu na fakkaata. Gizee kaawwan fidammee kaawwan irrummaan baratina. Uummata ziftii. Qoshaashota wallaahi. Uzbaala. Gaarii taatee waan gaarii kan mul'iftu waan gaarii kan. Waan gaarii kan. Daa'ima miti bar daa'imni nuun sobamtu yeroo ammaa. Jaartiin namittiin muluun ol baatee yookaan. Akka waa hedduu keessa nu galchinaa. Rabbi sodaadhaa. Maasitatti illee nu nayxan arrabni kenna nu maasita sunni. Ufiillee mee waa beekaa waa baradhaa. Waan beeytanii silaafuu yookaan waa dhageettanii waan dhageettanii silaafuu waan argitanii silaafuu. Rabbiin tana isin jalaa cufe. Rabbiin shawaa qofa isin akka didhiise. Silaafuu zaahira si bira hin jiru miti. Zaahira bira jiru tokko zaahiratti irraa wanni jedhani. Silaafuu wannummaan dalagaa jirtuun jismi maqaan keetiin jismii kan keeti waan feete dalagaa jirtaami. Maaltu beedii si baasi? Maaltu qaama saalaa waraabsisee si ergisiisuus si kaase? Si jaalataa? Si fuudhaa? Abbo fuudhamaa lafa tanarraa iyyuu wallaahi laaziim. Fuudhamaa lafa tanarraa. Mata warii. Na fuudhaa, na jaalataa jettee yoo akkasii yaaddu ta'e dogongortee jirta. Ilmi dhiiraa ka awuraa kan kee yookaan wanni kan kee tana arge dhiisii uddoo haasayanuu baay'ee si wajjin dheeratee kaakee siin fuudhu. Hin dhageetta yoo ta'e. Dubartii jechuun dubartii haasaa dhiira wajjin baay'ee naasofne. Dubartiin uf kabachiiftee bultii ofii horattu. Uf kabachiiftee kabajja'am halaalfattu jechuudha. Dubartii akkamii? Dubartii haasaa hin baay'ifne. Atamma haasaa miti akkanatti bahee yoo kaasii fuudha. Dogongortee jirta. Isaa miti namni suuraa kan kee arge siin fuudhu. Kan itti nyaadhu itti gadi liqimsi, giddiin itti gadi liqimsi. Akkanumatti deebiftee malee asirratti jechuudha. Akkanumatti taphattee bahe. Seeraan akkanumatti yeroo dabarfattee malee takkaallee siin fuudhu namni akkana hadha si arge. Yoo zibaalaan akka keetii si fuudhee malee, zibaalaan akka keetii argite akkasii yoo si fuudhee malee. Akkasii turtii gaarii buleeyyan keenya waa haa barannu, waa haa beeynu, ofii waa beekaa. Ofii waa beekaa. Nu salphisina. Akkasii kanaaf jajjabaadhaa. Aarii keessa nu galchitanii. Aariin ka waan nu goone hin qabdu waan alhamdulillah jiraachuudha. Akkuma jirru jiraachuudha. Foon tokkichatu dadhacha maraa jeessaa jedhan. Nu akkasii jechuudha. Assalamu
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri asii maatiin an ta'in asuma maatiin haa ta'aa, like, share, subscribe godha.